Harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota yuutuubii kiyyaa. Harragaa waan addaa waan baay'ee qalbii nama cabsu taatee gidduu kana ta'aa jiruu fi taateewwan ji'oota muraasa dura akka naannoo Oromiyaatti finxaaleeyyiin nafxanyaa gochaa turan tokko lamaan waliin ilaalla. Jalqaba viidiyoo kana subscribe gochuun laayikii tolchuun eegalaa. Akka biyya keenyaatti bara 1977 yeroo hongeen bu'u saboota akka Tigree fi Amaaraa naannoo isaaniirraa fuudhanii gara naannoo Oromiyaa godina garaagaraa keessatti qubsiifamaa turan. Isaanis erga dhufanii qubatanii bakka qubsiifaman irratti bakka jireenyaaf mijataa lafa qonnaa dirree mijataa argatanii waan arganii hin beekne kana gammachuun fudhatanii irra jiraachuu eegalan. Waggoota 30 oliif dachee Oromiyaa akka qe'ee isaaniitti jiraataa turan. Darbee darbees abbaa qe'ee caalas jiraataa akka turan dhageenyeerras argaas guddanne. Oromoon hammataadha inni jedhamus kanumarraa kan ka'e natti fakkaata. Maarree jarri hongeen miidhee beelli ajjeesuuf jennaan dhufanii nurra qubsiifaman arjummaaf lafa kutnee bishaan keenya obaasnee waggoota dheeraaf jiraachisne. Isaanis adaduma nurra turanii lafa baraniin firoota isaanii naannoo isaaniirraa suuta tokko lama as guuruu eegalan. Gandoota Oromiyaa qabnu hunda keessaa bakki Amaarri hin qubsiifamne godina 2-3 hin caalu. Kuuwwan hunduu qubsiisanii waliin jiraataa turan. Ji'oota muraasa dura Wallaggatti hawaasa lafa kutee kenneef waan qabu qoodee nyaachisee lafa ofii kutee kenneef morma kutanii mukatti fannisuun nu agarsiisan. Baay'ee saba keenyaas qe'ee isaa guban, qabeenya isaas barbadeessan, kaan guurratanii horii isaas jalaa ooffatanii badan. Kun Wallaggatti ta'ee osoo boonyee hin xumurin Shawaa naannoo Salaalee Darraatti daa'imman kichuu haadha abbaa duratti ajjeesu, qe'ee gubu, qabeenya isaa saamaa turan. Kun yaadannoo ji'oota muraasa duraati. Maatiin hawaasni Salaalee gadi ba'ee iyyee nurraa haa dhaabatu jedhee iyyatee boo'ee xuruurfachaa ture. Kan Wallaggaaf kan Salaalee akkuma jirutti laallaan kaleessa ammoo godina Jimmaa aanaa Geeraa abbaa qabeenyaa Oromoo Zaakir Abbaa Olii jedhamu qaroo sabaa abbaa miskiinaa nama namaaf waan qabu qoodaa deemu irratti gocha bineensi namarratti hin goone irratti raawwatan. Zaakir bakka isaan qubatanii jiran irratti daandii soksiisee fi bishaan akka fayyadaman haala mijeessaa fi darbee akka ibsaa argataniif jenereetara mijeessaa fi ture. Haa ta'u malee bakka hojii isaatti qe'ee kooti, qabeenya kooti, bakka dhaloota kooti jedhee bakka inni dadhabee ciisaa jirutti wal gurmeessanii deemuun duubaan ilma Oromoo kana galaafatan. Isa qofas miti namoota isa waliin jiran illee achumatti fixan. Yeroo isaan gocha kana godhan nama dhimma isaaf gara aanichaa xabala dhiqachuuf deeme dhalataa godina Buunnoo Beddellee boru ragaa nutti baata jedhanii isallee galaafatanii miliqan. Edaa jarri kun jalqabuma itti qophaa'anii turan. Dursanii qabeenya isaanii sassaabbatanii ilmaan isaanii ceesifatanii qophaa'anii gaadaa turan. Gocha sana akka raawwataniinis achi buutee dhabman. Haa ta'u malee bulchitoonni godinaa halkanuma sana battalumaan gara aanichaatti imalanii namoota muraasas to'ataniiru. Hordoffii fi qindoominni hooggantoonni keenya taasisan kan baay'ee nama ajaa'ibuu fi kan jajjabeeffamudha. Garuu jarattiin kun bor iftaanis gocha sana irra deebi'uun isaanii hin oolu. Sababni isaa akka godina Jimmaatti aanolee Shabee Somboo, Limmuu Kossaa, Botorxoolaa fi kanneen biroo keessatti qubatanii argamu. Jireenyi isaaniis kan gurmaa'ee fi hunduu bifa jedhamuun meeshaa hidhatanii of harkaa qabu. Hawaasni keenya, hawaasni Oromoo, hawaasni gara laafessi ofitti maxxansee jiraachisu ulee gaarii illee of harkaa hin qabu. Osoo inni hin beekin qe'ee isaa irratti kunoo galaafataa jiru. Kanaafuu qaamni dhimmi ilaallatu bakka jarri jirutti sirriitti hordofamtee meeshaan isheen hidhattee jirtu irraa hiikamuu qaba. Qaama duubaan eeyyama kennuufis ta'ee meeshaa dhiyeessuufis irratti tarkaanfiin barbaachisaan fudhatamuu qaba. Namoota bakka garaagaraa irraa ofitti madaqsanii qe'ee ofii qubachiisanii haala kanaan bara baraan boo'uun ni gaha. Obboloota keenya godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti finxaaleeyyii kanneeniin
ajjeefamaa turaniif Rabbi lubbuu isaanii kan jannataa haa godhu. Maatii isaaniitiif jajjabina hawwa. An Abdii Geetaachoo Abbabee Caaliiti. Galatoomaa horaa bulaa deebanaa.